dura araaramtanii turtanii si walloltu aqxe nama lolta nama wajjin walloltu nama mana keenya dhufeen ariita lolta amma baqa isin ta'uu Atastaa fi namni as dhufee nama faana wallolu maaltu walitti fidere? akkamitti araarri bu'ee namni akkamitti mana namaa dhufee akkamittiin arrabsamee galataa'ee kabajamee buna dhugee nyaatee wajjin haasofsanii galuu qabu malee akkamittiin akkas ta'a. Dhugaa akka ta'e beektaa garuu inni dhugaa akka ta'e kamti beektan isaanii asii ishee ari'e. Dhugumaan ari'eef soba piraanii akka ta'e adda baafatteetta. Maal na dhugaama fakkaata maal wal loltanii lolanii baanu maal. Na kalisaan hin dhaqne. Kaleessa immoo goodaatti waltu. Anatu tuma ishee waltumne moo na tumte sila argiteetta? Ilaalteetta miti qoy. Ilaalteetta ishee ammas siin agarsiisa. Ilaalteetta miti? Ilaalteetta. Anatu tume moo isheen na tuma eenyudha kana amma laali. Ulee amma qabattee kan naannaa faana fiigu ishee miti? Ishemti lakan ulee natti qabatee na faana fiigu kana amma ishemti kan na reebu. Ani bar dhiifama ishee gaafachuu dhaqe bar. Maal kunoo wadirra gaggargaltee ni wal tumtu. Isheetu feena qabate kaa. Ani ishee reebuu dhaqnes ishee tokkos hin dhaqne. Akka namaatti dogoggoradha piraankiidha wantichi sirrii miti jedhee dhiifama ishee gaafachuu dhaqe. Isheen garuu suma keessaan diddee ishee dargite goodaa keessatti kan ulee qabatee dhufee nafaana kan nafaana fiigee kan na ari'u kan uleedha maal jedhu isheedha. Ammaan balleesseresh. Ishiin kaasa dura aartee asitti akkasiin isa kaasitti kabaje dhaqxee isa ari'amte aarteetu kaa. Maarreen ikkoo sumatti mul'aqe bara wantichi dhugaa miti sobadha piraankiidha jechuun hin dhaqe isheedha ibsuun dhaqe. Isheen immoo gurri koo sin dhaga'u iji koo sin argu jette. Achi sireebeen deema jettee kan natti as deebi'e isheedha. Amma gara kam deemu fira shaantaa fattee deemu. Deemuu barbaade bakkaadhi. Dubbii artistaati ma dubbiin kan mataa na dhukkubsee jira. Dubbii dura dhiifnee turre nagaan bu'ee jira. Dura nagaan bu'ee turre amma immoo karaa bira dubbiin dhufaa jira. Nagaa buufannee turre ammas nagaan dubbiin nutti dhufaa jira. Inni immoo kanaan maaf akkasii jedhee dubbii fiduu danda'a jira. Inni dubbiin fiduudhaan ishee dhiifamaa nan gaafadha. Akkuma isaan dura irratti hojjechaa turani akkuma waan addaa miti. Isaanuu amma kana argitee miti waan baay'ee gochaa turanii booda piraankiidha araarsuufidha sin araarsuufidha malee dhugaa miti jedhan. Anis immoo shuma ilaaluuf dhiifama naa gooti moo gootu isheen yoo piraankii akkasirratti hojjedhee innis immoo dhiisti kan jedhu araaramti moo araaramtu yookaan immoo dhiifama naa gooti moo hin gootu shuma jedhuufin akkasirratti hojjedhe. Ati akka ijoolleetti waan kana akkasti jabeessitee yaadu maaliif barbaachise? Nana reka akkamitti aartare maal nama aarsa? Nagaa ammayyuu nagaadha bara. waan nagaa dubbii dhufaa jira kaa. Dubbii wanti dhufu hin jiru. Moosa isheen fiigdee deemtee na reebdee akkas tattaate fiigdee deemte dhiifaman godhu jette gara dubbii fiddi jettee dubbii maal fiddire jechuun dhiifama siin godhu yoo jette iyyuu anumarraa citti malee maal gooti? Dhiifama siin godhu yoo jette anumarraa cittee hafuufidha na loltee hafuufidha. Malee dubbii maaliif fiddi moo mana murtii deemtee akkasatti moo maalidha? Jira simu maaltu amma kana dubbii isa fichisiiseera. Maaf loltan jechuu danda'a akka Abaa jedhu kaayonni jedhee akkuma isin piraankii hojjetaa turtanii dhumarratti piraankii hidhattan piraankii ishee hojjedhee bakka malee waan dhugaa miti jedhan isaanis. Yoo kan yeroo darbe na gaafateera nama si ilaallatu dhiisi dubbii dubartiitiin jedhe bakka. Dhaqee dhiifama gaafadhu naan jedhee ture yeroo darbe. Anillee sana hin gaafadhu jedheen ofii koo immoo deemee dhaqee gaafadha jedhee namatti argamu nama waamsisee nama shanfar jettee fiigdee baatee badde. Dhageesse. Kanaaf iyyooti immoo wanti kana ka'e deebisan.
keessatti galuufi. Oddu silaasatti galu kanaan dura gali nasin gashan nasin jedhu didaan ture. Mamma nangala. Amma siitee bakka hundumtu si guutee moo maaliif amma kanatti galtu? Duraanuu galmi akkoo kee bira takka taa'ee maal yeroo dubbii sanaa jechuudha. Yeroo sana diddee akkasitti na kutaa siin na baasaa siin socho'u. Amma gatii maalii kanatti nan galatti? Amma kana gaambu'ee nagana kabu'ee araaramtanii barbaade. Yeroo nagaambu amma yeroo anaaf isheen yoo araaramne deemtee dhufta. Anaaf ishee yeroo araaramne deemtee dhufta. Siyoo maaltu si laallata gaammas keessatti? Anaaf ishee araaramuu baannu si maaltu si laallataati? Dubbiin jibbe kaa. Dubbii yoo jibbite maal dubbii mana keenyatti gala seete moo? Dubbii aluma yeruma sana hojjetame darbe bakka. Inni darbeera kan biraatti yan jiraannu malee mana kana dhufee nama nu caqacaqe moo nama nu lele moo nu faana jiraata moo isheetu nu faana jiraate anaaf isheetu mana tokko keessa jiraate wal lollee warreen moo dubbii maaltu sitti fide si? Nama dura shin akkana ziraadhe akkana gaambu'ee akkana illee sin faana jiraadhe akka wajjiniin maatii tokko taane jiraannu fi ishiin waan kana goote amma immoo akkamitti deemtee lolatti? Dhugaalloo lamnee siin jedhe. Kanaan dura nuun dhugaa nutti fakkaachaa ture miti waan isaan hojjetan. Yeroo isaan mana kireessan yeroo isaan maal godhan dhugaa nutti fakkaataa ture miti. Garuu isaan maadhaan turanii piraankii hojjenneetu araarsuu piraankii hojjenneedha. Argiteetta? Kanaaf amma isaanis kanneen ishee lolee dhugaa ishee lolee osoo hin taane akkuma isaan jedhan sana fudhadhee piraankii dhadhee fudhadhee isheetti araaramee hunduma dhiisee isheenis immoo dubbii kana piraankiidha yeroo hin jedhuuni akka isheen dhiistee natti araaramtee nafaan jiraattu ilaaluufi. Moo isheenis dubbiima tokkoon na loltee deemti moo garaa dhiifamaa qabdi kan jedhu ishee ilaaluun malee dhugaa miti barammas an dhugaa isheen lolle. Dhageesse osoo dhugaa ishee lolle ta'e maal gochii dhaqee achitti dhiifama ishee gaafadhamoo achitti ishee namatti ergee waamsisee maa dhiifama naa godhii piraankiidhaan si ilaaluufi garaa kee ilaaluuf dhiifama gochuuf dhiisuu kee garaa bal'achuuf dhiisuu kee si ilaaluufidha dheettime. Silaatoo dhugaa lolee arii asii beekuma jedheera ta'e bakka isheen barbaadu maqaa isheen dha'u karaa isheen baate bahu hin bahu kanas xumura. Garuu ani ishee ilaalu waan ta'eef ammallee irra deebi'ee dhaqee dhiifama ishee gaafadhe hin didde. Ammayyuu ganaan dhaqee dhiifama ishee gaafadha. Kan gaafatte nagaan bu'a. Kan ani ganaan gaafadha kan isheen waan isheen gootu maalan beeka. Nagaan barbaada dhiifama kanaa gootan ammallee nan barbaada isheen nan gaafadha deemee. Garuu ishee deebishii beeku qaale. Dhiisti ta'e isuma barbaadu bakka narraa deeminaan jetti ta'e hin beeku. Namni tokko nama gaafatee lama sadii nama gaafatee hin dhiisa. Amma tokko gaafadhee miti jiddi. Lama ganaan gaafadha sadaffaallee ganaan ishee gaafadha hamma sadiitti. Sadii booda yoo isheen didde uumaa gochuu hin danda'u kalas. Bakka akkuma ni jedhe iyyuu ishee garaa dhiifamaa hin qabdu dhiifama namaa gochuus hin barbaaddu jechuudha. Nagaan bu'ee akkuma haraarri ta'ee akkuma ati ishiin dhiifama gaafadhattu malee waan hangaruus miti. Piraankiidha. Pirankii bartee jechuudhaatis boorsaa gadi baafatte. Pirankii bartee jechuudha miti meetti. Hin argita gaa. Pirankiin irratti hojjetamti. Yoo ati hin boone qal'oo. Boossee yoo ati mana kana keessa hin deemne jechuudha. Pirankiidhaan.